Komishiiniin mirga namoomaa Itoophiyaa jechaa jila gadaamichillee tuuta abbootii gadaa karrayyuu irratti raawwatame ilaalchisuun ogeessota gara sergee qorannoo adeemseen ajjechaan suukaneessaan raawwatamuu ibseetii jira. Qorannoon Komishiinii mirga namoomaa Itoophiyaa maal jedham gabaasa qindeessine qabna. Ajajni olaanaa waraana bilisummaa Oromoo gameessa siyaasaa Jawar Muhammad itti aanaa dura taa'aa Koongirensii Federaalaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoota siyaasaa Oromoo hidhaa bahaniin baga mana hidhaa dhiphaa keessaa baatan jechuun ibsa baase. Qondaalonni adda bilisummaa Oromoo olaanoon obbo Abdii Raggaasaa, Mikaa'el Booran, Kenneessaa Ayyaanaa, Lammii Beenyaa, Daawit Abdataa, Battee Urgeessaaf kanneen mana hidhaatti hafan cufte atantamaan akka gadhiifaman qeerroowwan kutaalee Oromiyaa adda addaa irraan yaada OMN'if kennaniin gaafachaatii jiru. Kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Harxummaa Fursee dabalatee kanneen hafan biroo keessatti haleellaa tibba darbe bulchiinsi Abiy Ahmad raawwatee wal qabate haalli nageenyaa garas jiru tasgabbaa akka hin taane jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniitii jiru. Qabsaa'aa fi sabboonaa Oromoo jabaa kan ta'an Dr. Baqqalaa Anniisaa du'aan addunyaa kanarraa godaananiitii jiru. Waa'ee isaanis waan isinitti himnu qabna. Haleellaa humni qilleensaa bulchiinsa Abiy Ahmad naannoo Tigraay irratti raawwateen namoonni 56 ajjeefamuun 30 kan ta'an madaa'uun qondaala TPLF Geetaachoo Raddaaf hojjettoonni gargaarsaa himaniitii jiru. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqee raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa waggaa darbeen xumura baatii waxabajjii Tigraay keessaa bahuun isaa kan hin eegnee fi tasa waan ta'eedha jedheetii jira. Pirezidaantichi federaalizimii Itoophiyaan hordoftus qeeqee jira. Guutuu gabaasichaa qindeessineetii jira. Amajjii 9 bara 2022 guutuu oduu har'aa Muhammaffaan Tallee dursuun isin faana tura. Akkam jirtan ala manan sa'a naman maatii waatiin kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetworkii Diilee sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne sinitti himna an Muhammad Fantaalleeti. Hiikamuu hooggantoota siyaasaa Oromoo gaggeessitoota kaafaa fi gaazexeessitoota OMN ilaalchisuun ajajni olaanaan ABO ibsa baase. Hidhamtoota siyaasaa lakkoofsa muraasa ta'an gadi lakkisuu qofaan biyyattii gara araaraatti geessuun akka hin danda'amne yaadachiiseera ibsi kun oduun kun akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Hiikamuu hooggantoota siyaasaa Oromoo gaggeessitoota kaafaa fi gaazexeessitoota Oromiyaa miidiyaa neetworkii ilaalchisuun ajajni olaanaan ABO ibsa baase. Hiikamuu hooggantoota siyaasaa Oromoo gaggeessitoota kaafaa fi gaazexeessitoota OMN ilaalchisuun ajajni olaanaan ABO ibsa baase. Namoota hiikamaniif ergaa baga baatanii kan dabarse ajajni olaanaan ABO kumaatamni ammallee hidhaa jiraachuun hedduun hidharraa baafamanii ajjeefamaa jiraachuu fi namoonni itti fufiinsan qabamanii hidhaatti guuramaa jiraachuu ibseera. Warri lubbuun hafan mana hidhaa dhiphaa keessa bahuuf carraa argatan haqa uummata keenya mana hidhaa keessatti dararamaa ajjeefamaa fi ammallee mana hidhaa keessatti gidiraa argaa jiranii addunyaaf saaxiluuf hiree guddaa akka qaban ibseera. Yakkoonni murnaa aangorra jiru lammiilee nagaa irratti raawwataman itti fufanii bakka jiranitti hidhamtoota siyaasaa lakkoofsan muraasa ta'an gadi lakkisuu qofaan biyyattii gara araaraatti geessuun akka hin danda'amne kan yaadachiisu ibsi kun sirni haqaa uummataatti qoosuun farra nagaa tahuu mirkaneessee jira jedhama. Bulchiinsi Abiy Ahmad mootummaa PPT'n beekamtii yookaan legitimaasii horuuf lola amma deemaa jiru kan injifate of fakkeessu humnoota falmaa hidhannoo gaggeessan dirree siyaasaa keessaa moggeessuuf hawaasa idil addunyaa biratti nama nagaa barbaadu fakkaatee faarfamuuf dhama'aa jiraachuus yaadachiise ibsi kun badiin hidhamtoota siyaasaa raawwatan yoo jiraateem deeggarsa uummataa qabaachuu isaanii ture. Hidhamtoonni siyaasaa kun yoo filannoo irratti haqaa fi bilisaan hirmaatan akka Abiy Ahmad mo'atan shakkiin hin turre. Abiy sana sodaatee artista Haacaaluu Hundeessaa ajjeesisuun hidhamtoota siyaasaa kana mana hidhaatti darbe jedhama ibsi ajajni olaanaan ABO baase. Hidhamuun hidhamtoota siyaasaa fi ajjeechaan artista Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame yakka isa jalqabaati. Yakkinni itti aanuun sagalee uummataa ukkaamsanii filannoo biyyaalessaa kophaa ofii dorgomanii kophaa ofii filannoo injifanne jedhanii labsachuun mootummaa ijaaruuf yaaluu isaaniiti. Yakki sadaffaan immoo maqaa mootummaa beekamtii uummataa hin qabneen lola hin feesifne seenuun dhabama lubbuu kumaatamaa fi qabeenya kitila hedduu dhaqqabsiisuu isaanii akka ta'e addeesseera. Kanaaf qaamni yakka kana cufaa raawwate kun hidhamtoota siyaasaa badii hin raawwanneef dhiifama godhe jedhee miidiyaa irratti lallabuun dammaqiinsa uummataa tuffachuu akka ta'e ibsa kana keessatti jedhameera. Gaaffiin siyaasaa sabichaa furmaata dhabeem lola hamaa keessa seenamee wayitii jiru keessatti dinagdeen biyyattii burkutaahee sadarkaa jiguurra gahee
wayitii jiru keessatti ilaalchi siyaasaa biyyi uummataan tuffatame wayitii bakka dhabetti dippiloomaasiin biyyoota dhihaa waliin jiru gadi bu'ee gargaarsi biyyoota addunyaa bakka addaan citetti jiruu fi jireenya uummataa wayitii gadadoo keessa seenee jiru kanatti tarkaanfilee xixiqqoon dhiifama badii malee godhamuun rakkoo bu'uuraa furra jedhanii yaaduun gowwummaadha jedha ajajaan olaanaan ABO ibsa kana keessatti kisaaraa siyaasaa Itoophiyaa yoo tarreessu. Lolleemma burri bilxiginnaa geggeessaa jiru lafa gadi dhiisee qilleensarraan uummata nagaarratti boombii darbachuu qofaatti daangeffamee jira. Lola bifa kanaa immoo dhumarratti kan injifatu qaamuma deeggarsa uummataa qabu akka ta'e shakkiin hin jiru kan jedhu ibsi kun humnoota bilisummaa saba isaaniif hidhannoodhaan dirree irratti falmaa geggeessaa jiran dirree siyaasaa keessaa moggeessuunis kan hin dandamne ta'uu hima. Bara teknooloojiin guddatee jiru kana keessatti hawaasa idil addunyaa sobanii bira dabruun hin dandamu. Kanaaf nagaa waaraa fi gammachuu dhugaa argachuuf murteessan haqa argachuu ta'uu hubachuun haqa ofii kabachiisuuf ammoo qabsoo jabeessuu fi humna ta'uu yoomiyyuu qalbeeffachaa qabsoon kan itti fufu ta'uu dhaameera. Hidhamtoonni siyaasaa lubbuun jiraattanis qabsoo Oromoon haqaaf geggeessaa jiru daran tumsuun sagalee uummata bal'aa taatanii kanaan isiniif anjees bifa dandeessan maraan waardiyyaa haqaa akka taatan ajajaan olaanaan ABO waamicha godha jechuun ibsa kana goolabeera. Oduu kan itti aanuun qondaalonni adda bilisummaa Oromoo olaanoon obbo Abdii Raggaasaa Mikaa'el Booran kennasaa ayyaana lammii beenyaa Daawit Abdataa battee urgeessa fi kanneen manidhaatti hafan cufte tattamaan akka gadhiifaman qeerroowwan kutaalee Oromiyaa adda addaarraa yaada OMN'f kennan gaafachuutti fufanii jiru. Dabalataanis qeerroowwan Oromiyaa sadarkaa godinaa fi aanaatti kumaatamaan hidhamanii jiran hiikamuu akka qaban gaafatan. Inni biraa immoo ajjeechaan kutaalee Oromiyaatti wayitii amma bifa haaraan raawwatamaa jiru. Saamichi qabeenya fi duulli babal'ifannaa lafaa fi inxaaliyyii Amaaratiin aanaalee Oromiyaa daangaa naannoo Amaaraarra jiran irratti geggeeffamaa jiru hatattamaan yoo hin dhaabbanne nageenya biyyattii keessatti bu'uukan dandeenyam yaada kennanii jiru. Qeerroowwan Oromiyaa gidduu kanneen OMN dubbise Shawaa Bahaanaa Fantaalee fi Boosat Wallagga Bahaanaa Giddaa Ayyaanaa Kiramuu Amuruu Guutoo Giddaa Ebantuu Agamsaa fi Haroolli immoo aanaalee saamichi lafaa fi inxaaliyyii Amaaratiin irratti raawwatamaa jiran keessaa isaan muraasadha. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ajjeechaa jila gadaa meechillee tuuta abbootii gadaa karrayyuu irratti raawwatame ilaalchisuun ogeessota garas ergee qorannoo deemsiseen ajjeechaan suukanneessan raawwatamuu mirkaneesse. Ajjeechaan suukanneessan kun erga raawwatee booda qaamoleen nageenyaa mootummaa bakka sana turan akka uummanni reeffan kaasne dhoorganii waan turaniif reeffi namoota ajjeefamanii dirree irratti salphifamee bineensa nyaatameera jedha ibsi kun. Gabaasaa qindaa'eem Faayizaa Eliyaastuu dubbisa. Sadaasa 22 guyyaa keessaa tilmaamaan toora sa'aatii 6tti aanaa Fantaallee ganda xuuxitti naannoo karraa jaamu keessa hirmaattonni gadaa michillee namoota 39 ta'an humna poolisii Oromiyaatiin bakka naannoo jireenyaa isaaniitti qabamuun konkolaataa FCR jaamutti fe'amanii akka fudhataman odeeffachuusaa komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibsa muddee 30 baaseen himee jira. Akka ibsi komishinichaa kun jedhutti jiraattota gandaa ajjeechaan kun itti raawwatamee dabalatee miseensota maatii miidhamtootaa fi hojjettoota bulchiinsa aanaa Fantaallee kan ta'an warreen raawwatamuu yakkichaa ijaan arganii fi keessa beekanirraa odeeffannoon walitti qabame. Namoota 39 humna poolisiitiin qabaman keessaa abbaa gadaa Kadiir Hawaas dabalatee namoota 14 bosona Basaqaa dhagaa aanolee bakka jaamutti geessuun guyyaa keessa tilmaamaan toora sa'aatii 6tti rasaasatti roobsuun akka ajjeesan mirkaneeffachuu ibsi komishinichaa ni addeessa. Ajjeechaan suukanneessaan kun erga raawwatameen booda qaamoleen nageenyaa mootummaa bakka san turan akka uummanni reefka hin kaasne dhoorganii waan turaniif reefki namoota ajjeefamanii dirree irratti salphifamee bineensaan nyaatamee jira ibsa kun. Namoota 23 hafan ammoo gara magaalaa Mojatti geessuun kaampii poolisii humna addaa Oromiyaa keessatti hidhanii reebichaa fi gidiraa irraan ga'uu fi namoota hidhaman kana keessa namni Jiloo Buraayyuu jaamu reebicha dandamachuu dadhabuun lubbuun dabruusa komishinichi ibsee jira. Hidhamtoota kanneen keessaa ammallee kanneen mana hidhaa sanitti dararamaa jiran jiraatanis komishinichi isaan qunnamuuf yaaliin taasise akka hin milkooyne ibsee jira. Namoonni ajjeefamanii fi hidhaman kunneen gaggeessitoota tuuta gadaa michillee gadaa of harkaa qabu waan ta'aniif hawaasni karrayyuu hedduu jeeqamuu fi tasgabbii dhabuuf saaxilamuu isaanii komishiniin mirga namoomaa ibsa isaa keessatti ibsee jira. Hiikamu hayyoota Oromoo sababeeffachuun qeerroowwan gammachuu isaanii ibsachaa turan humnoonni mootummaa hidhaa jiraachuun himame. Godina Arsii lixaa aanaan saboota halkan edaa hiikamuu hayyoota erga dhagahan booda qeerroon magaalaa
garambaa moo gammachuu ibsataa turan kanneen lakkoofsan hedduu ta'an ganama kaleessa ammajjii 8/2022 humna tikaatiin butamanii hidhamanii jiru. Faayidaa Eliyaas ammas irra deebiin dabalata qabdi. Ayyoonni Oromoo Jawar Muhammad Baqqalaa Garbaa fi Hamza Booranaa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa galmee obbo Jawar Muhammad jalatti himatamanii turan hiikamuu hordofee uummanni Oromoo biyya alaa fi keessa jiru halkan dheengaddaa irraa kaasee gammachuu ibsataa turanii jiru. Haa ta'u malee iddoo hedduutti humnoonni tikaa mootummaa Bilxiginnaa qeerroo gammachuuf bahan kana qabee hidhaa jira. Godina Arsii lixaa aanaan sabootti halkan edaa hiikamuu hayyoota erga dhagaan booda qeerroon magaalaa Garanbamoo gammachuu ibsataa turan ganama kaleessaa humna tikaatiin butamanii hidhamanii jiru. Qeerroowwan hidhaman kunneenis tanaan dura ajjecha artistaa Haacaaluu Hundeessaa booda hidhamanii mana hidhaatti dararamaa erga turan booda kan hiikamanidha. Hanga ammaatti qeerroowwan maqaan isaanii dhaqqabe keessaa Adam Dilboo, Amaan Culuqqee, Waaqoo Qaabatoo, Amaan Dheekoo, Laggasaa Shibbaa, Yaasin Suukaree, Kaffiyaaluu Damiyoo fi Nageessoo Badhaasoo kanneen jaaman sababaa gammachuu qofa ibsataniif hidhamanii jiru. Qeerroowwan kunneen akka hidhamaniif kaabinoonni Bilxiginnaa shira xaxaa akka turan odeeffannoon arganne ni mirkaneessa. Dabalataanis torbaan lama dura aanicha keessatti qeerroo Abdurroo Umar dabalate hojjettoota dhaabbata konistiraakshinii Alamaayyoo katamaa keessa dalagan kan sabaan Tigiree ta'an 8 fi qeerroowwan Oromoo 2 dhalattoota Wallaggaa ta'an hidhata diinaa qabdu jaamuun mana dhiphataa keessatti raarsaa jiraachuun ifoomee jira. Kaboromee Walloo'aan Arxummaa Fuursee dabalatee kanneen afaan biroo keessatti haleellaa tibba dabre waraana Abiy Ahmad irraa hawwatamee wal qabatee haalli nageenyaa garas jiru tasgabbaa kan ta'an himuun jiraattota jidduu kanneen OMN dubbise. Namoonni nagaa humnoota tikaan butamuun achi buuteen isaanii dhabamsiifamaa jiru. Keessumattuu aanaa Jillee Dhummuugaa fi Daawwaa Caffaatti halkan dukkana daheeffachuun waraanni namoota nagaa okkaamsuu fi reebu sababii ta'eef hawaasni galgala gadi bahuuf sodaa jabaa qaba jedham jiraatan godinichaam. Oromoota Walloo irratti haleellaa eenyummaa jiddugala godhateetu raawwatame kan jedhu namni kun poolisoonni addaa naannoo Amaaraa fi kan federaalaa waliin ta'uun uummata nagaa qe'ee isaanii irratti ajjeesuun sirna awwaalcha namoota ajjeefamaniitis akka hin geggeeffamne yaadachiise. Uummanni kun san hunda keessa tarkaanfatee ammas haareetti waraannitti bobbaafamuun nageenya isaanii goolaa jiram. Kanaaf Oromoonni kutaa Oromiyaa keessa jiraatan uummata Oromoo Wallootiif sagalee akka ta'an jechuun dhaameera. Qabsaa fi sabboonaa jabaan Oromoo Dr. Baqqalee Anniisaa du'aan addunyaarraa boqotan. Dr. Baqqalee Anniisaa dhukkubbii tokko malee ammajjii 4/2022 mana isaaniitti tasuma lubbuun isaanii dabarte. Dabalata qabna. Qabsaa fi sabboonaa jabaan Oromoo Dr. Baqqalee Anniisaan du'aan addunyaarraa godaanan. Dr. Baqqalaa Anniisaa abbaa isaanii obbo Habtamaaram yookaan abbaa irree Anniisaa fi haadha isaanii aadde Abbabech Injigurraa akka lakkoofsa Awurooppaa hagayya 16 bara 1967 godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Wancii ganda Kurfoo guuteetti dhalatan. Barnoota isaanii sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Caboo Wancii yookaan Daariyaanitti kan xumuran yoo ta'u sadarkaa lammaffaa immoo mana barnoota Harar Meedaa kan Bishooftuu jirutti xumuranii jiru. Bara 1986 scholarship ergatanii biyya Jarmanii erga deemanii booda barnoota isaanii digrii duraatiin hanga PhD degree saayinsii eegumsa fayyaa beelladaa yookaan veterinariidhaan xumuranii jiru. Dr. Baqqalaan bara 1999 gara Ameerikaa kutaa Kaalifoorniyaa erga dhufanii booda haga boqonnaa isaaniitti dhaabbilee adda addaa keessatti beekumsa isaaniitiin tajaajila qorannoo geggeessaa turaniiru. Dr. Baqqalaan sabboonaa qabsoo Oromootiif jireenya isaanii guutuu gama adda addaatiin gumaachan ta'uu isaaniirraayyuu hawaasa kutaa Kaalifoorniyaa biratti maka fakkeenyatti kan ilaalamanii fi wayita lubbuun isaanii dabarte kanatti dura taa'aa hawaasaa ta'anii filatamanii turan. Qabsoo Oromootiifis waltajjii adda addaatti sagalee ta'anii mul'ataa turanii jiru. Dr. Baqqalaa Anniisaa dhukkubbii tokko malee ammajjii 4/2022 mana isaaniitti tasuma kan boqotan yoo ta'u sirna awwaalcha isaanii kamisa dhufu ammajjii 13 bara 2022 akka raawwatu maatirraa barameera. Dr. Baqqalaan bultii jaarratanii kan jiran yoo ta'an ijoollee 2 dubraa fi dhiiraa kan umriin isaanii waggaa 14 fi 12 qabu. Nutis du'a isaanii sababeeffachuudhaan waahila isaanii Dajanee Tasammaa dubbifnee jirra. Hello warri OMN akkam jirtu ani Dajanee Tasammaan jedhama. Dr. Baqqalaa Anniisaa waliin mana barnootaa tokkotti sadarkaa tokkoffaa barannee sana booda Dr. Baqqalaan kutaa lammaffaa Bishooftuutti baratee gara biyya alaa deeme. Dr. Baqqalaa baay'eedha walitti dhiyaannaa. Dr. Baqqalaan nama qulqulluudha.
nama sodaa tokko hin qabne nama oromummaa isaatiif dabarsee of kennu dhaabbilee oromoo baay'ee isaanii maallaqaan beekumsaan nama tajaajilaa ture kutaa biyya kaalifoorniyaa biyya ameerikaatti nama kabajamaadha beekamaadha wanti Baqqalaan ittiin hirmaanne hin jiru jedhama keessumaa ayyaanni irreechaa waggaa kabajamu Baqqalaan adda dureedhaan hawaasa kana akka gurmeessu himama kana bira darbee manni isaa mana hawaasaati malee mana dhuunfaa isaati miti jedhama karaa adda addaatiin dhaabbilee oromoo kamiyyuu utuu gargar hin baasiin nama maallaqa isaatiin beekumsa isaatiin gargaaraa ture akka ta'e hiriyoonni isaa dhiyootti isa waliin jiraatan kana dhugaa bahu kana bira darbee nama waa tokko waan oromoo ilaallatuun sodaa hin qabne nama fakkeessuudhaaf jedhee nama gammachiisuudhaaf jedhee waan hin taaneen hojjenne nama qulqulluu beekamaa nama waan jedhetti cichee waan oromummaa irratti cichee hojjetu akka ta'e ammumayyuu karaa adda addaatiin boordii dhaabbilee adda addaa keessatti akka hirmaatu akka hawaasa kana tajaajilu karaa biraatiinis immoo hidhamtoota oromootiif sagalee ta'aa akka ture ennaa uummanni biyya alaa jiru kun waan adda addaa sagantaa adda addaa qopheessuu hidhamtoota oromootiif sagalee ta'uudhaan nama dammaqinaan hirmaataa ture Dr. Baqqalaan amajjii 4 bara 2022 tasuma hojiidhaa galee rafee achii ol hin kaane homaa hin dhukkubsanne egaa baay'ee naasuu guddaa keessa jirra awwaalchi Dr. Baqqalaa sechi gara fuulduraatti guyyaa gabaabduu keessatti akka raawwatamu maatiirraa barameera baay'ee naanee jirra kanuma himuufi galatooma. Baqattoonni Oromoo biyya Yemen magaalaa Adan keessa jiraatan rakkoo fi gidiraa keessummeessaa jiran keessatti hidhaa hiikamuu hayyoota fi hidhamtoota siyaasaa Oromoof gammachuu itti dhagame ibsatan guyyaa kaleessaa baqattoonni kunneen iddoo jiraachaa jiranitti walitti qabamuun miira gammachuutiin maqaa Jawar Muhammad Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa Dajanee Xaafaa fi kanneen biroo yaamaa dhiichisaa oolaniin akka fi haala addessaa keessa jirru mara keessatti waa'ee hayyoota keenyaa kanneen mana hidhaa jiran takka daganneen beeynu kanneen jedhan lammiileen kunneen hayyoota keenya kanneen hafan Qondaloota ABO dabalatee kanneen Shiraan hidhaman hundi akka bahaniif uummanni Oromoo qabsoo jalqabeetti fufuu qaba jedhan gabaasni kanneen Umar Ture. Pireezidaantiin Eertiriyaa Isaayyaas Afwerqi raayyaan biyya Itoophiyaa waggaa dabre xumura baatii waxabajjii Tigraay keessaa bahuu isaa kan hin eegne fi tasa waan ta'edha jedheem waggoota 30 oliif biyya handaara galaanaa Eertiriyaa kan bulchaa jiru Isaayyaas Afwerqi gaaffii fi deebii TV Eertiriyaa irratti taasisee waraanni Eertiriyaa kan gara Tigraay seene misaa'ila TPLF dhukaase hordofeeti jedheem Siraaj sabaaf dabalata qaba. waggoota 30 oliif biyya handaara galaanaa Eertiraa kan bulchaa jiru pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqi gaaffii fi deebii TV Eertiraa irratti taasiseen waraanni Eertiraa kan gara Tigraay seenee misaa'ila TPLF dhukaase hordofeeti jedheem. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqi raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa waggaa darbee xumura baatii waxabajjii Tigraay keessaa bahuu isaa kan hin eegnee fi tasa waan ta'edha jechuun dubbateem. TPLF Eertiraa keessaa bakkeewwan 100 ol irratti xiyyeeffatee ture kan jedhe bulchaan Eertiraa Isaayyaas Afwerqi haleellaa kana ofirraa qolachuuf lolatti seenne jedheem. Gaaffii fi deebii kana irratti ka'umsa lolichaa kan dubbate pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqi humnoonni TPLF akka lakkoofsa Itoophiyaa onkoloolessa 24 raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa ajaja kaabaa irratti haleellaa raawwatu himem. Haleellaa TPLF kana hordofee miseensonni raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa 5,000 hamma 6,000 gahan gara Eertiraa baqachuu isaanii dubbateeti jira. Biyyi isaanii dhimma Itoophiyaa kan isaan yaaddessu waraana Itoophiyaatti ka'e qofaaf osoo hin taane seenaa dheeraa kan qabu ta'uu yoo himu pireezidaantiin Eertiraa sirnoonni kana dura Itoophiyaa keessa turan uummata Eertiraa miidhaa turanii jiru jechuun komateetii jira. Bulchiinsa mootii Haayile Sillaasee irraa eegalee sirna TPLF yookaan Addawaayii keessatti adeemsi uummata Eertiraa miidhuu jiraachuu isaa gaaffii fi deebii kana irratti dubbateetii jira. Haala waggoota 80 ture kana biyyi isaanii xiyyeeffannoon akka hordoftu kan jabeessanii dhaaman pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqi Itoophiyaa
Itoophiyaa keessa tasgabbiin osoo hin jiraatiniifim sirni mootummaa kanaan ga'u osoo hin ijaaramin sirna dhufu waliin wal dhiibaa itti fufuu hin dandeenyu. Kanaaf gahee keenya gumaachuu waan qabnuuf gadi teenye waan ilaalluu miti jechuun dubbatanii jiru. Pirezidaantiin Eertiraa aangootti dhufu muummee ministeera Abiy Ahmed booda wal dhibdeen biyyoota lamaan gidduu ture ni furama amantaa jedhu qabaatanis jijjiiramicha TPLFif qaamoleen maqaa hin ibsine biroo fudhachuu dhiisuu isaanii haala nageenyaa irratti yaaddoo itti uumaa akka ture hime. Pirezidaantichi haala Itoophiyaa waggoota 30 darbanii kan ilaale yoo ta'u dhibdee Itoophiyaa keessa jiru yoom furmaata akka argatu eenyu akka isa hiikuuf gaafii guddaadha jedheeti jira. Ta'us dhimma isaaniiti jennee hin callisnu gaheen keenya akka feeteen osoo hin taane beekumsa karooraa fi diizaayiniin kan raawwatudha jedhe. Sirna federaalizimii Itoophiyaa kan qeeqee Isaayyaas Afwerqee gaafii fi deebii isaa kana irratti biyyi lammummaa irratti hundaa'ee ijaaruu caalaan sabummaa irratti hundaa'uun biyyootaa fi dhaabbilee ijaaruuf humnoonni alaa fedha qaban harka keessaa qabu jedheeti jira. Tibba darbee New York Times gabaasa qabatee baheen waraanni kaaba Itoophiyaa osoo hin jalqabin dura Isaayyaas Afwerqee fi Abiy Ahmed TPLF irratti waraana banuuf qophaa'aa turan jedheeti jira. Halillaa qilleensaa naannoo Tigraay keessatti buufata baqattootaa irratti raawwatameen namoonni 56 ajjeefamuu fi 30 kan ta'an madaahuu hojjettoonni gargaarsaa himan. Dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa gama isaatiin halillaa guyyaa sanbataa kaambii baqattootaa irratti raawwatame kanaan lubbuun namoota 56 dabruu toora Tiwiitaraa isaa irratti himeerama. Gama mootummaatiin halillaa kan ilaalchise hanga ammaatti wanti jedhamee hin jiru. Naa'imaa Marga Baase BBC qindeessitee jirti. Waraanni humnoota lafoo Itoophiyaa fi finciltoota Tigraay gidduutti gaggeeffamaa ture yeroof kan dhaabbate fakkaatullee haleellaan qilleensaa iddoowwan humnooti Tigraayin qabaman irratti gaggeeffamu itti fufee jira. Haleellaa qilleensaa naannoo Tigraay keessatti buufata baqattootaa irratti raawwatameen namoonni 56 ajjeefamuu fi 30 kan ta'an madaahuu hojjettoonni gargaarsaa himani. Suuraaleen miidiyaalee hawaasummaa irratti mul'atanis erga haleellaan ja'ame kun mana barnootaa magaalaa Daddabiit kan naannoo Tigraay irratti raawwatameen booda namoonni yoo wal'aansa argatan agarsiisa. Gama mootummaatiin haleellaa kana ilaalchisee hanga ammaa wanti ja'ame hin jiru. Humnootiin mootummaa waggaa tokko oliif finciltoota Tigraay keessaa waliin kan wal waraanaa turan yoo ta'u kanaanis kumaatamni lubbuu isaanii dhabanii jiru. Hojjettoonni gargaarsaa madda oduu Rooyitersiitti akka himanitti haleellaa sanbata kaleessaa ammajjii 8 bara 2022 raawwatameen namoonni hedduun ajjeefamuu isaanii aangaa'onni naannichaa mirkaneessanii jiru. Dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa gama isaatiin haleellaa guyyaa sanbataa kaambii baqattootaa irratti raawwatame kanaan lubbuun namoota 56 dabruu toora Tiwiitara isaanii irratti himee jira. Haleellaan kun maaliif mana barnootaa irratti akka raawwate ilaalchisee wanti ifa ta'e hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa kanaan dura namoota nagaa irratti xiyyeeffachuu haalee ture. Guyyaa jimaata dheengaddaa ammoo mootummaan qondaalota adda waraana bilisa baasaa Tigraay duraanii fi obbo Jawar Mohammad faa dabalatee qondaalota siyaasaa ijoo biroo hedduu hidhaarraa hiikuun isaanii ni yaadatama. Abiy Ahmed gama isaatiin tarkaanfiin kunis araara biyyoolessaa gaggeessuu fi tokkummaa jajjabeessuu fi ijaanii ture. Waraanni naannoo Tigraay sadaasa 4 bara 2022 kan eegalame erga Abiy Ahmed raayyaan ittisa biyyaa humnootii Tigraay irratti tarkaanfii akka fudhataniif ajajaniin booda ture. Innis deebii tarkaanfii humnootii finciltootaatiin raayyaa biyyaa kaaba biyyattiitti buufatee ture irratti raawwatameetii ja'anii ture. Muddamni kunis erga wal dhibdee mootummaa Abiyyii fi aangaa'ota TPLF gidduutti baatiiwwaniif gaggeeffamaa tureen booda gara waraanaa guutuutti kan ce'e. Sababii waraanaa kanaanis namoonni miiliyoonotaan lakkaa'aman kan bakka jireenyaa isaanirraa buqqa'an yoo ta'u naannichatti dhiyeessitii wal'aansaa dabalatee deeggarsi namoomaa hatattamaa kan barbaachisu ta'uu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN akeekkachiisee jira. BBC wabeeffanne. Egaa kabajamtoota fi daawwattoota OMN oduuleen keenyarraa kana fakkaata oducha isinitti mul'isu wajjin kan ture Muhammad Fantaalati gama ogummaa teeknikaatiin Tuujii Mahammad Tunfaana ture fayyaa ta'aa.